kabajamtoonni hawaasa biyya kana biyya Itoophiyaa akkasuma Oromiyaa akkasuma hawaasni muslimaa baga rabbiin kennaa guyyaa kana guyyaa Ramadaanaa guyyaa 24 ka halkan isaa 25 ittiin nu gahe amma asirratti gammachuun isin ijaan argaa jirtan ka asirraa darbu obboleessa kennaa Addisuu Raggaasaa obboleessa Abdii Raggaasaa guyyaa muraasaaf erga to'atamee booda har'a bahee ala kana jira galanni ka rabbii kennati galanni ka rabbiiti rabbiin xabiyaan isaa gaafa tokko waa gammachiisa gaaf tokko waa naasisa gaaf tokko ammoo sirifachiisa gaaf tokko sina gammachiisa gaaf tokko sinaasisa kanaaf rabbii kenna galanni ka isaati tokkoffaa sadarkaa duraarratti rabbii kenna galatoonfannaa eegasi mootummaa jijjiiramaa ta amma yeroo ammaa kana jirtullee ni galatoonfanna sababni isaa mandeetii mootummaa keessaa waan tokko yoo shakkee qabee toohatee qulqulleeffatuun mandeetii isaati ergasii gurra namaan dhahuu qabaatulleen waan ajaa'ibaati mootummaan asiin dura gurra namaan dhageettu hin qabdu waan ta'eef mootummaan jijjiiramaa ta amma jirtu gurra qabdi gurra namaan dhageeffattu qabdi bari wanni sun diimtu miti adii miti gurraacha miti boora yoo ati jetteen si dhageeffattee sagalee namaa dhageettee guyyaa muraasa keessatti dharaa dhugaa waan kanarra geettee nama kana gadi nu baasuuf galanni isaanin mala jenneeti yaannaa harka sadaffaa irratti ammoo dhaabbata kennaa dhaabbata mana marii magaalaa Shaggar akkasuma kutaa magaalota furii dabalatee magaalaa Shaggar haqiiqatan halkanii guyyaa osoo rafin osoo hin boqotin as fiiganii achi fiiganii dhimma kenna jedhanii dhimmi kun ilaala jedhanii guyyaa kana marraa lama marraa sadi biirootti deebi'anii mootummaa isaan dhagu qabaannan ka gurra isaanii kennu qabaannan dhageeffatee guyyaa kana gadi nuu baasanii isaanillee ifaajee isaanii galata rabbi isinii haa deebi'u hawaasni muslimaa ammoo dhaabbata qabaatu isaa beekee dhaabbata isaa cinaa dhaabbatee dhaabbata isaa fakkeenyaaf yoo as dura bu'aa qaba jettanii yaannellee dhaabbanni bu'aa qabaatu qabatamaan al tokko akkanatti isin garsiisa halkanii guyyaa faarsanii nama tokko obboleessa tokkootiif hujii isaa hiikee as fiigee achi fiigee obboleessa kana gadi baasuun akkana jechuun namni kuni islaama qofa waan ta'eef miti yoo islaama ta'uu baatellee dhaabbata islaamaa waan ta'e qofaaf malee ilmoo namaatiif nama ta'uudhaaf bira dhaabbataa cinaa dhaabbataa akkuma isin beektan kanaan dura dabtara bituudhaan uffata bituudhaan nyaata adda addaa godhuudhaan dhaabbanni gaafa haalli isaa mijjatee wanni tokko isaa mijjate hawaasa muslimaa kana hawaasa Itoophiyaa kana hawaasa islaamaaf kiristaanaa ka waliin jiru kana ija takkettiin akka laalullee asumarraa bartanii ulfaadhaa galatooma obboleessa keenya baga rabbi baasee galanni ka rabbii kennati eegasii ka mootummaa jijjiiramaati eegasii ka dhaabbata kennati